suuraan tun maali? Suuraan tunoo barakami doktor yoom suuraan tun lamaanii asluma aslii dhugaati yoom ture wanni kan kee jalaa hin fuudhe aslii doktor aslii jee suuraan kan kee jalaa hin baase barakam ture barri kun. Suuraan kun kabara kutaa saddeetiti saddeet barannuuti ka achi wannoo fudhachuuf maal jettanii maatirikii noomaali kan fudhachuuf uffata warri shangaa gurguree naa bite akka barsiisaa kennaa naa bitan mala jedhanii. Okay. Ture. Okay, uffata toppii ture jechuun uffanni kun gaafa sanitti. Daarektara malee namni biraan godhatu naannoo keenyatti. Okay, so namni jijjiiramne hin jiru maashaallah. Okay, aboo akkamitti irraa hafan suuraa? Okay. Galatoomii doktor gaafiin dhumaatii fi kadhumaa karaa gaafii xumuratti deemu jira. Umriin tiyya yeroo hedduu an 40 jetteeti dubbatta. Dhugumatti umriin tan ta'e 40 rabbi sheerku. 42. Wallahi jee. Wallahi. لا إله إلا مين ما الخيط فرتم يلا ما فكر دام وأنا جايبه مفكر تور هاي Ni maalamu. Kura sagal torbaatamii ja'a qabate. أكيد توبيا Akka Itoophiyaa. Aduun shakkee kaleessa kana abbaa kiyya deebi'ee wal gaafannee abbaan kiyya 60 ana 42. ما شاء الله ما شاء الله Hiriyaadha waggaa kudha saddeet diidama na dura jira waan akkasii. والله وانا جاي تيرو هدو نيجرا وان قصة فكنا اوكي غافين دوما يرو هدو اني دكتور خيسني جتان امتاني ما درتي دكتور ما تنا فيلتمي اتي Animu. يا Doktorummaa maa irratti filadhee waggaa 27 baradheefi. Filadhee miti bari hin baradhee. او ني برتيف Waggaa 27 hin baradhee bar. Asiyyuu miti akka keessan daftara qabadheen barannee bar bofaa fi raacha fi raammoo garaagaraa nyaataan chaayinatti baradheefi. nama yeroo jalqabaatiif doktorummaa funya qulquriin ummata kana kan nagartee si malee nagarreera injirullee Amma namni asli jedhee na waamuu hin saalfata karaa kana gubbaa osoo na waliin deemte. naafi ifaan mucaan baanara edit godhu irratti wal qabne doktor jettaammoo aktiivistii jettaammoo asli tiktaagar jettaan doktorii jaaddaa jee ayee doktor jeerii jee nutu irra wal qabne waan kana ayee. Karaa gubbatti nama sadii moo afur ta'in dhufanii tokkochi asli jedhee na waamna ifaan faantu hin saalfatti ijoollee nama hiriyoota kiyyaatu asli naan jechuu hin saalfatan ittiin tolu yoo doktor naan jedhee na waaman itti tola jaratti. Maashaallah. Tole daawwattoota keenya gaafii fi deebiin sa'aa takkaa fi cinaa Dr. Aslii waliin goone tana fakkaatti osoo sagantaan xumurre dura carraa Dr. Asliifiin kannaa Dr. Asliimee waan jettu dhaamsas akka yaadattis waan qabdu guutuu uummata keetiifis dhaamii kan booda dhimmitti aanuddeen. Jalqaba irratti namoonni 2,700 as jala teessanii taabsaaf gootan kompileetii gootan hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa abbaan sagantaa kana nu qopheessallee abdii shoo'atillee galatoomii inni ba'aan immoo hawaasni keenya akka biyya alaatti keessa jirtan hundi keenyayyuu wal haa jaalannuma jedhan kan namummaa dursaa oromummaa dursaa hunda caalaa diinni oromoo ta'uu keenya nu jibba waan ta'eef warri humna qabnus humna hin qabnes oromummaa keenya wal haa tumsinu wal haa jaalannu rakkataa keenya haa gargaarannu wallaalaa keenya haa gorfannu beekaa keenya haa jajjabeessinu hayyuu keenya haa dhaggeeffannu dhaamsuma jedhu qaba dubbachuu baay'ee dura wal dhaggeeffachuu haa barruu isuma jedhu dhaamsa qaba waan biraa dhaamsa.
tole irra deebi'ee sagantaati irratti haya jetteen harkamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhuus hin jechuu barbaada hanga sagantaa birootiin yookiin waan biroo irratti haga walitti dhufnu nagaan naa turii naa galatoom doktor nagaan tur. Okay. Tole daawwattoota keenya hundi keessanuu hedduu galatoomaa kan mana teessanii nu daawwachuu turtanii namni kun hundi seenaa mataa isaa qaba amma Dr. Rasliin yamee qarraa arra Kaayiroo ga'ee gaafiilee dhuunfaa dila takka silaa haniin gaafadhu irraa hin dhiise beekaa fi so namu as gubbaa kaarakterri ittiin nuti jirru kaarakter adda addaati garuu immoo baakgiraawundiin keenya kabiraati kana waan baqattummaa fi waan adda addaa akka irraa baratanillee waan dhuunfaa isaa abdiin qaba asu kami nagaya maal taate Nde? Haasoo jirtan soo maal nde? Sin dhaggeeffadha. Okay. Yeroo takka waan takka feevara takka namni kumni lama kun osoo hin beeyin yeroo takka asuun 98 irra jirti 100 fi sagantaa osoo hin cufin dura yeroo takka asuu gattu qaatuma follow godha at least 99 illee ta'u galchaadha. Yeroo takka hundi keessan gattu qaatii asuu 100 naa galchaa obboleettii tiyya qaalii taniin akkaan jaalladhu. Yeroo takka hundi keessanuu follow naa godhaa fi sanbooda neekistii sagantaa chaalenjii yookiin keessummaa biraatiin walitti dhufna. Namni asuugaa namni follow hin godhin yoo jiraattamme. Galatuma hedduun irraa qabanii warri hin qabne haa godhanii. Warri hin qabne namni hedduun irraa qaba. Namni irraa hin qabne namni hin godhin yoo jiraattan yeroo takka tuqaatii godhaadha. Asuu dafaagaa osoo hin beeyin. Neekistii chaalenjii ammaa keessummaa biraatiin isin jedhu. Kaate ammas uummatummaan keenya maaliif biyya Arabaa qoftiin gandummaa kanarratti xiyyeeffatee wal fixa akka alagaa wal fixu jaala maaliif waan san walirratti xiyyeeffata warra Arabaa qofa biyya Arabaa jiran qofa maaliif? Biyyoota baay'ina waan kanatti ijoollee suuritu qaamaan waltuma walitti bahee akka waltumu kun waan diyaaspooralleen ergeef godhamu osoo hin ta'in achillee godhamu ta'in waan biyya isaan seerri hin jirree fi naannoon ijoolleen itti waltumtu kun baadiyyaa waan ta'eef lafti seer-dhabdummaa mijataa waan ta'eef keessatti wal miidhan malee waan agas mara silaa osoo seerri jiraate amma lafa biraatitti biyya biraatti amma Dubaay namni jira Ameerikaa jira asuma Kaayiroo kana namni jira kanatti wal argaa olaa waliin tuqu garuu Saharaa suuduu kana keessa waan akka biratti namuu deemeetiin qawwee hidhatee jiraatu namni waltuma malee waan hedduu